bilbila keenya kan nuti harkaa qabnu irratti siitingiilee waliin tolfaman kan hedduun keenya itti fayyadamuu wallaalee qabannee deemnu. Siitingii baay'ee bareedduu taate takkaan isin agarsiisa. Siitingii telefoona keenyarra uumamaan waliin jiru irraa jechuudha. Kanarraan irraa isin agarsiisuu deemu ammoo Samsung Android irraa jechuudha. iPhone miti warra iPhone yeroo biraatti waliin deebina. Ani Abduun jedhama karaa TikTokiin keessummaadha. Hedduun keessan nan beektanii karaa YouTube fi karaa Facebookaatiin kan nan beekamu. Facebook irratti Muhammad Alii karaa YouTubein ammoo Abduu Mobile App irratti kan isin beektan. TikTok kanas follow godhaa, share godhaa guddisaa. Video dhan barumsaa asirratti maxxansuudhaaf kan hin bane. Isa kan argachuudhaaf setting tuinaa setting irratti eegatu hin booda jala kanarratti qashoo irra ol harkifne jechuudha. Advanced in the future tettu arganna isii tana jechuudha. Advanced in the future tettu irratti tuqa. Eega isii irratti tuqee ammallee jala kanarratti qashoo akkana ol harkifne motion in the gesture ka jettu jira jechuudha. Isii kanarratti tuqa. Eega isii irratti tuqee jala kanarra ammoo pump is with to capture tettu jira setting tanaan banaaf jechuudha. Amma xumureetiin jira setting kana duuba deebi'a fakkeenyaaf maalinni amma wanti an banadhe kuni Facebook haa ta'u homa barbaade social media screen irraa footoo karaa salphaadhaan kaafachuu jechuudha. Fakkeenyaaf nama mee TikTok seena. TikTok seene haa jennu. TikTok irratti amma waan kana barbaade footoo irraa fudhachuu haa barbaade haa jennu. Screen mobile akkana godhachuudha harkaan. Kun amma footoo irraa kaafadhe jira akkuma agartan kana karaa salphaadhaan footoo irraa kaafatu jechuudha screen mobile irraa. Kuni eessarratti ni hojjeta Facebook as ta'e waan barbaade irratti screen keessanirraa footoo kaafachuu jechuudha. Gaalaarii keessa yeroo seenetti kunoo isa kana jechuudha. Footoo kana irraa kaafadhe jira jechuudha.